yaa diimaa dhaggeeffadhu atis gurraacha koo dhaggeeffadhu bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati dollobaan ajjeesan hamiidi biroodhaati kaayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise hirayyoo dheerateenyaa allaattii marfachiise. Gamna gameeyota jarran abbukato mirga abba qabsaa'ota dal jarran jarra abba gadaya ba'eessa namoo leencako way osoo deeyse haati marraa lama harme marraa lama. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network. Kun torbanitti yeroo tokko karaa Oborraa Global Networking kan isin bira gahu qophii gola seenaati. Gola seenaa keenya irraa keessatti seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Walakkaa bara 1876 gaafa Ibroo Shataa lola cirrachaa irratti waraana Masrii kan Ra'uuf Baashaatiin hoggonamu odoo loluu wareegame ilmi isaa Haamid Ibroo dardara ture. Lola calanqoo booda bara 1887 keessa gaafa Minilik summii buna keessatti naqee Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim Haamid ijoolleedha. Bara 1936 gaafa Ibraahim Haamid nafxanyootaan hawaasa Oromiyaa baa sirna gabrummaan honga hin qabneen araraasaa bee hijaaba haa ture Abdul Karim Ibrahim. Jireessuudhaan jirata nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya kana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callise ni qooqatiin ni jechuudha. Ni faranqala wasanaa bee qooqee wasanaa baay'ee yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqasan dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calliyoo jennee nu yaafna jechuudha bineensa kana. Calliyoo jennee nu yaafna orma kana. Hoo callisnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Kun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaa uummata kana. Yookiin jaarraa abbaa gadaa hoggaas dhalata. Ilmi Haaji Ibraahim Haamid Ibroo Shataa fi aadde Moominaa Eeboo jaarraa abbaa gadaa akka Xaaliyaan biyya teenya seene bara 1936 keessatti baha Oromiyaa Koonyaa gaara mul'ataa baddaa Korfaa Callee Araddaa Waldaa Raames ganda Mudiir Goorootti nama dhalate. Jaarraa abbaa gadaa daa'imummaa irraa kaasee mana barnootaatii fi sanaan alatti nama naamusaa cimaa qabuun beekama. Haalaa fi amala badaa kamuu harkisaa irraa walaba ta'uu malees jiruu sadootan keessatti dhalatee hordofuu caalaa rakkataa fi dadhabaaf anaannachuu fi gargaaruun nama ijoollummaarraa qomatti fudhate. Lakkuma umriinsaa ol siituun ummata naannoo isaa jiru keessaa Oromummaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoha jedhan. Numaanii iftiisan numaanii amma boruu nama kabiraa amma arrallee boruu qophaa'e jechuu kabiraa. Arrawaan biyya keessatti deemuu ila geessan kabiraa la dura lafa kaayate jechuudha. Nuti eessarraa jira duuba katanarra. Hay. Xiqqoo qabnu walitti kennu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu kenyan bo'aan qawwee hin qabu. Nu boo kam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti nu tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horii haa bitannu qawwee. Kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa. Riigaa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha. Yoo horii dhabne isarraa hiikamnu. Baataa fi dhabaa jabaa fi dadhabaa rakkisaa fi rakkataa eenyuu fi eenyu akka ta'e adda baafatee bare. Ummata ganamaa fi galgala garaan isaa mararfatu kan jallinni hiree mudate. Taleessummaa fi kashlabbummaa odoo hin taane sirna gabroomsaa taachaa fi inni jireenya haala wayyaawaa keessa jiruus isaanirraa tokko ta'uu hubate. Lammiin inni irraa tokko kun araraafama malees qauma isaa keessatti mirga abbaa biyyummaa dhabee
warra naannoo san jiraniin hundaan namaa gaditti ilaalamuun arkoo fi dhageettii jibbe. Warra hawaasa biraa keessatti baquuf jalaa miliquuf tattaafatan balaaleffataa gama isaatiin bakka deemu hundatti maalummaa isaa haalota adda addaatiin mul'isuu jalqabe. Mana barnootaa keessatti afaan isaatiin dubbachaa aadaa isaa agarsiisuun eenyu akka ta'e ifaan ifatti baase. Guyyoota barnoota hin qabnes atoobisa oliif gad deemuun warra yeroo makiinaa keessa seenan ummata balfee biraa fagaatutti maxxanuun kursii irraa ka'ee fi teessisuun ba'aa gargaaruun mataa ol qabatanii akka deeman onnachiisaa hojii godhate. Biyyoo Adaarratti barnoota sadarkaa kutaa lammadaa lakkuma ol qabachaa deemuun anaanniin saba isaatiif qabu caalaa sammuu isaatti fudhachaa deeme. Jaarraa Abbaa Gadaa barnoota yeroo sanitti yeroo keessatti kenname rakkoo tokko malee xumuree yoo itti fuulleeffate fedhii biyya alaa deemee barachuuf hiree gaarii nama qabu ture. Gama biraatiinis ammas barnoota yeroo dheeraatiif odoo if hin rakkin kanuma biyya keessaatiin caasaa warra keessaan hojii mootummaa bareedoo argachuuf salphaa ture. Garuu yaaddoo dhibdee ummataa hegeree isaa caalaa sammuuf fudhatee barnoota waakkatee lafa warri isaa asaboot keessaa qabu irratti qubsiifame. Iddoo haaraa qubatettis jaarraa Abbaa Gadaa hawaasa keessa qubate waliin wal fudhachuuf yeroo dheertuu itti hin fudhanne. Akkuma naannoo Gooroo gaditti olittis lammii isaatiif hadooddiin guyyuma guyyaan sammuu dhuunfachuu seente. Haala nafxanyoonnii fi mootummaan Habashaa lammii isaa itti ilaalan onneen isaa fudhachuu didaa dhufte. Sammuu isaa halkanii fi guyyaa jiruu fi mataa isaatiif yaaduu caalaa warra akka Haamidii fi Habiib kanneen jiruu nagayaa jibbanii mootummaa Habashaatiin loluuf daggala carcar mana godhatan xiinxallotti taa'e. Lakkuma seenaa finciltootaa qoratuun yoo namni murate tokko Habashaa dila kana shororkeessu laata kan jaarame hoo akkami gaafa jettus mataa keessan of naanneessuu eegale. Maqaa fi durooma warra gubbaa naamusaa fi soorama qabeenya isaatirraa shamarran shashaaqachaa bakka YouTube jala sistiqu keessaa takka fuudhee jiruu fi sadoo jiraachuu yaaduu surrii isaa keessaa sokke. Diinni saba isaa qawween if jalatti galchee lubbuu fi qabeenya isaa irratti abboomee odoo jiruu Hamashaa dubartii bareedduu boraafadhee sirnaaf ilmaan horuu maganfate. Waan danda'uun ummata isaa gargaaruun fakkeenya sabboonummaa ta'uurraa kan akka Umar Muktaar kan biyya Liibiyaatti loltuu bilisummaa ta'ee lammii isaa gabrummaa jalaa baasuuf filate. Fedhii isaa kana hojiirra oolchuuf jiru sadootiin imaanata jedhee dardarummaan qabsoo hidhannootiif if qaadime. Boruyyee yaa boruyyee boruu abbaa borusiyyee galgaloo abbaa galgalooyyee galgallinaan dubbatee boruunnaan mari'atte. Roorroo hamtuu agarraan kan Oromoo saba kootii kiyya garaan hammaatee haadhoo du'a filate jechuun geerara. Namoota yaada akka isaa qaban waliin daggala seenuuf jalqaba bara 1966 manaa ba'e. Barbaanni jaala jaarraa Abbaa Gadaa qe'ee irraa fageessee Geeleetti geesse. Geeleetti sheeka yaada akka isaa qabu wal argate. Sheekni inumaa dhibdeen ummata isaatiif furmaata waaraa barbaaduu dhabuun Rabbi birattillee dirqama irra gaafatamu jiraatu taachaa jaarraa Abbaa Gadaatiifis mirkaneesse. Akkasiin jaarraa Abbaa Gadaa sheektichaa fi darasoota isaa waliin qawwee hamma argatanitti qabsoo hidhannoo bilisummaaf jalqabuuf ganda sossoohanii isaanis haalaa fi lafa tarsiimota tolfachuuf jiru. Akkuma naannoo miicataa dhaqanitti daldaltoota roobee fi miicata gidduu deddeebi'an irraa fincilli Oromoota Baalee dhagahan. Warra duraan diina irratti lola jalqaban walitti qabsoo itti fufe. Karaa Baalee qaceele. Garuu akka lafa hamma tokko deemaniin daadargaa amnaarraa sheeka keessaa hamileen ibbooda deebuu itti dhufte. Darasoota isaa waliin ibbooda deebuuf murteesse. Jaarraa Abbaa Gadaa garuu lamiyaa irra kaayatuu fi gaala irratti feetu qofa akka isaaf kennan gaafate. Yaada manaa biheef hojiirra oolchuuf amna isaa kophaa itti fufee lafaa fi hawaasa hin beekne keessa harree fe'atee bilisummaa barbaada deemuun
gaafas miti harlee murannoo fi gootummaa ajaa'ibaa qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraa Abbaa Gadaa karaa takka irra deemee hin beekne hawaasa nama eenyummaa hin beekne hanqatee kan beekanitu waan inni iyyaafatu deemu hin himne keessa qaxxaamuree bakka garaa gahe. Kana booda seenaan imaltoota Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoo bilisummaatiif godhe bahara daakaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa nama cupha. Loltoota barbaadee itti dhaqee waliin lola adda addaa keessatti naqee laga dheeraatti gootummaa qixa hin qabne daawwachiisee karaa gindiriin Soomaaliyaa nama geessa. Achirraa ammaas mi'aa fi kaameraa barbaachisee fincila baaleetti ol nama deebisa. Sana booda lola gola eeloo roojii kan diinni qabsaa'ota samii gubbaa boombii itti roobsu fa'aa irratti qooda nama fudhachiisa. Waliigalatti baaleetti hamma fincila Oromoota humnaa fi tooftaa diinaa ittiin akka gara hin dhaabnetti lola godhame hunda keessatti nama naqa. Dhuma bara 1967 Soomaaliyaa irratti nama deebisa. Soomaaliyaa keessaa qabsaa'ota ummanni keenya eenyummaa isaanii beeksisuuf godhan dhibdee mudateen injifannoo heelanii fi heera Jaarraa Abbaa Gadaa addaan baasuuf hin dandeenye. Jaarraa Abbaa Gadaa Soomaaliyaatti akka deebi'aniin ilmaan lammiilee kanneen karaa adda addaatiin seenaan Soomaaliyaa keessa jiran barbaadee walitti fidee isaan keessaa warra qabsoo hidhannootiif fedhii qaban waliin arfaasa 12 bara 1969 bu'uura adda bilisummaa Oromoo lafa kaan alaabaa faaruu alaabaatii fi faaruu biyyaatiif leenjii isaanii barbaachisu fudhachuuf ji'a jalqabaa tan bara 1970 mootummaa Soomaaliyaa jalaa miliqanii 1 fi 2 gara Adan seenan. Mootummaa Soomaaliyaa fedhii isaanii tan leenjii tooftaa lolaatii fi hidhannoo akka bakka hin geenye 1 fi 2 magaalaa Adan seenan. Mootummaan Soomaaliyaa fedhii isaanii tan leenjii tooftaa lolaatii fi hidhannoo akka bakka hin geenyeef yeroo hubate kan mala armaan olii irraa hojjetee imaltuu Adan anjeesse Jaarraa Abbaa Gadaati. Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa Majjii 28 bara 1970 Mogadishoo irraa baasee Adan nama geesse. Sana booda Adan irraa fuudhee Iraaq irraa gama Seeriyaa nama baraara. Seeriyaatti ajaa'aa Filisxiin waliin wal nama barsiisee mooraa leenjii waraana isaanii fa'aa waliin nama naqa. Leenjii booda waxabajjii 3 bara 1970 Dimishkii fuudhee Masri geessee Baagdaaditti nama deebisee achirraa mi'a waraanaa baddachiisee Adanitti nama deebisa. Sana booda onkololeessa 17 bara 1970 hoogganaa qeerroo ganamaatiin Adan irraa doonii karaa biyyaatti nama kaachisa. Gaala kanaanis bahara Hindii irra oofee qarqara galaana Soomaaliyaa Buluhaar jedhamutti nama geessa. Achirraa odoon feene fuudhee mana hidhaa Maandheeraatti nama deema. Iddoo Jaarraa Abbaa Gadaa dhaqee fi karaan deeme hundi seenaa dinqisiisoof keessatti hojjetame qaba. Seenaa mana hidhaa Maandheeraa qofti himamee hin dhumu. Manni hidhaa Maandheeraa iddoo Jaarraa Abbaa Gadaa dhibdee mataa isaa irraa aanee jaallan qaamaa fi sammuu rakkatan jajjabeessee hoogganummaa isaa hojiin itti mirkaneessa keessaa tokko. Kana malees Jaarraa Abbaa Gadaa itti gaafatamummaa qeerroo ganamaa ta'ee fuula Ziyaa Barree dura dhaabbatee seenaa Oromoo nama barsiisee hidhamaa fi booji'amaa ta'ee qaallicha urjii ifiin caanceessee ija keessa daawwachaa seenaan ati deemtuun tan kijibaati if dhibda malee itti hin milkooytu jechuun gootummaa olii qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraa Abbaa Gadaa jeena onnee akkasiitiin faayame. Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa hidhaa bara 5 fi guyyaa 12 booda Maandheeraa keessaa baasee odoo bitaa fi mirga nama hin dhaabbatin akeeka ganamaatti nama deebisa. Hidhannoo barbaachisaa bahee kan bahara qaxxaamuree dafqa lubbuu xureessee odoonii fi bitaa fi mirga nama hin dhaabin akeeka ganamaatti nama deebisa. Hidhannoo barbaachisaa baheef kan bahara qaxxaamuree dafqa lubbuu xuruurseef malee harka qullaa onnuma ganamaa saniin mudawwara adii fi kalooyitaa adii fi imaammata uwwisee akka warra kaan karatti argine jedhanitti Nuur ibn Nuur fakkeessee gammoojjii Soomaaliyaa keessa miilaan karaa biyyaa nama qajeelcha. Mogadishoo irraa Hargeysaa fidee achi Wacaaleetti tirachiisee
Hadiraa Sheek Hussein tan tulluu Guleed irraa haara nama gabaafachiisa. Guleed irraa gaara Qundhudhoo daawwachiisee ganda Qooraa Goobbaa qilleensa qabbanaawaa Oromiyaa sombo unachiisee biyyoo Adaree halaalan nama daawwachiisa. Sana keessaa nama oofaa fidee amna dheeraa booda biyyoota meeqa booda Bitootessa 4 bara 1970 Bitootessa 14 bara 1970 Awraajjaa Wadaa'ee Mudee Gobeellee nama fida. Achirraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan Elamoo Qilxuufaan irratti wareegaman itti nama deebisa. Yeroo jaarraa Abbaa Gadaan maqaa guutuu Oromootiin qabsoo hidhannoo jalqabaa yeroo tooftaan lammii addaan qoqqoodee kan diinni baroota hedduuf irratti hojjetee ture karatti qabbaneeffate ture. Gaafni san gaafa mootummaan Habashaa Oromoota keessaa sirritti hidda gadi jabeeffatee gaafa naftanyoonni Hadiraa Haile Sillaasee qofaan Oromoota bobbaasanii galchan ture. Kana malees yeroo san yeroo Itoophiyaan onnee Oromoota hedduu irratti dhumtee ture. Sana malees yeroo garii lammiilee eenyummaa gatanii diinis if dhoysuuf ijibbaata cimaa godhan ture. Waliigalatti yeroo san yeroo lammiin Oromoo keessa irra hedduun harkoota mootummaa Habashaa jalaa bahuu hin dandeenye ture. Gabrumsaaf gooloo jaarraa Abbaa Gadaa haala akkasii keessatti gufuulee diinni lammiilee dhabamsiisuuf baroota hedduuf tarreessan bahatte qaata harkatti qabe. Maqaalee adda addaa kanneen saba Oromoo gargar qooduuf moggaafaman macaqsiisee Oromummaa addarra kaasee sabboonummaa faayee qabsoo bilisummaa uummata Oromooti xurree baasuuf daggala gabrummaa irraa ibidda qabsiise. Kana malees mootummaa magaalaa keessa maqaa Oromootiin dhaabbatan kan sirritti hin beekne ilmaan saba ta'uu isaanii qofaaf amanee aangoo isaan magaalaa keessaa wal mudan gaafii tokko malee fudhachuufiin tokkummaa sabaa hojii mirkaneesseeti jira. Haaluma hundumattuu daandii haarawaa saaquun salphaa miti. Arooma malee murannoo cima barbaada. Hawaasa eenyummaa isaa gaafatee diinaa oggoolame jiraataa ture qabsoo hidhannoo adeemsisuuf ka'uun murannoo olaanaa itti horeeti ture. Saawwanni kufa qabsoon itti fufa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network seenaan sooressa jaarraa Abbaa Gadaa kan kutaa tokkoffaa kana ture. Kutaa lammaffaa qabannee hanqa walitti deebinutti turtii gaarii. Oromoon hoggaa furii cini namti. Gaafa Haile Sillaaseen du'anii cini namti. Oggusatii cini namuu deemte amma. Oggulama cini namti jechuudha. Tabbu'aa saan hedduudha tuni. Gaafa Haile Sillaaseen du'anii cini namne guyyaa Mangistuun baqatee tuni cini namne arrafa gaffaa jechuudha. Namni oggusatii cini namu. Oggulama cini namuu jenna immaa isin. Oggulama namni gosa boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namuu jenna. Nu bakka akkas. Way osoo si deessee haate marraa lama